Shama akkam jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo haaraa qabadhee isin dhufeera. Viidiyoo haaraa irratti immoo ciree bareedaa haala wajjin ilaalla. Hanga viidiyoo dhumaan afaana turaadha. Asitti wantoonni na barbaachisan spinaachii qaba. Spinaachii kan dhiqamee gurguramu jechuudha, qulqulluu kan ta'e. Asitti qaaraa halluu sadii qaba kan nama hin gubne jechuudha. Black pepperii soqiddanan qaba. Asitti killee 4 qopheeffadheera kanneeniin hojjedha jechuudha. Akkuma argitanitti ciree baay'ee salphaa ta'ee fi mi'aayaa ta'eedha. Akka jaallattan abdiin qaba. Asitti kukkutee dhufeera. Akkuma argitanii duraan dursa killee kiyya cabsee ittiin buufadha jechuudha. Qaaraa yoo bifa sadii qabaannes lamaaniin qofaas fayyadamuu ni dandeessu. Akkuma wanta manaa qabdan itti hidhattanii wantoota biraallee kan barbaadan itti tolchuu ni dandeessu jechuudha. Killee kiyya hundaatti cabsadhiitan isinitti deebi'a. Killee kiyya hunda itti cabseera. Saniin booda soqidda hanga nagaya ittiin buusadha. Itti aansuun qamamii black pepper ittiin buusadha jechuudha. San duraan dursee sirriitti waleedha akka wal keessa makuu fi maashinii soo qabaattan isaanis gochuu ni dandeessu. Garuu harkaanis homaa wanni nama dhibuun qabu. Itti aansee qaarota kiyya ittiin buusadha. Qaaraan kunniin baay'ee tokko bareedaadha. Fayyaa keenyaafis baay'ee shaggaadha jechuudha. Baay'ee mi'aayas namatti tola. Achi booda spinaachii kiyyatti buusadha. Spinaachii kiyyatti buusadhee waliin dha'ee saniin booda asitti wanna ittiin godhuun qaba maxbashaa jechuudha. Isarratti zayita xiqqoo ittiin buusadha. Erga maxbashaan kiyya ho'een booda saniin booda kan duratti qopheeffadhe san gubbaan itti buusa jechuudha. Kunoo bakka lama hojjetuufi jechuudha. Walitti yoo baay'ise waan furdachuu danda'uuf bakka lamaadhaan godha jechuudha. Ergasii tortiyaa kanan qaba. Isa gubbaan itti uffisa jechuudha. Isa gubbaan itti uffisee akka sirri wal qabatuuf harka kiyyaan akkanatti gadi godhee sirriitti wal qabsiisaanii. Saniin booda kunoo erga halqaqabsee daqiiqaa 2 moo 3 akkas ergan ga'een booda innuun beessa jechuudha. Itti garagalchaani jechuudha. Itti garagalchees jalli isaa saga xiqqoo bilchaatuuf eegeeni saniin booda irraa baasaa jechuudha. Kun amma gaheera jechuudha. Nyaanni kenna baay'eesu hin turu jechuudha. Oomsan ibidda garuu jala diqqeessuu qabdanii. Ibidda baay'ee xiqqoos baay'ee osoo hin taane miidiyam irra gochuu qabdanii. Saniin booda kan lammaffaa kiyyas akkanumatti hojjedha jechuudha. Kunoo kan lammaffaa kiyyas akkanatti itti yunnoo godheeni. Saniin booda harka kiyyaan irra oofee akkan ofii isaatiinuu akkanatti taa'aa jechuudha. Irra mara jechuudha ofii isaanii jalatti waan hin qabanneefi. Ergasii daqiiqaa 3 erga tureen booda akkanatti ammallee garagalchaanii. Kana fakkaata akkuma argitan baay'ee tokko salphaadha. Ciree keenyaaf baay'ee nyaata filatamaa ta'eedha. Akka jaallattan abdiin qaba. Kunoo erga xiqqoo akkanatti jallisaallee ganuuf bilchaatiin booda jallisaa baay'ee wanna bilcheessuun illee hin qabnu. Akkanumatti haga tortiyaa jala keenya sana aguma binni biqoonnoo nuuf ta'uuf maleedha. Kana fakkaataa dhumni isaa haala kanaan geessee xumureera. Haala kanaan iddoo lamatti muree qopheesseera jechuudha. Asitti abukaadoo irra kaadheera cinaa isaatitti jechuudha. Asitti immootu shaayii aannaniin danfisee isa qopheesseera jechuudha. Haala kanaan ciree keenya salphumatti hojjannee ciree fayya qabeessa nyaachuu ni dandeenya jechuudha.
kana fakkaata viidiyoon har'aa akka warra barattan abdiin qaba. Yoo jaallattan like, share, subscribe gochuudhaan chaanaalii keenya nuuf jajjabeessaa isiniin jedha. Gaafis ta'e yaada yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa isiniif deebisaa jechuudha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnuuf kanarraa xumureera. Nagaatti naaf tura.